Ashamaa harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaalladha. Hordoftoota asnaa YouTube bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo kiristaanaa, obboloota koo musliimaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Nagaa keessanii ani nagaa fayyaa godha waaqayyoof haa galatu. Egaa kanatti aansuudhaan waaqayyoon nu gargaare maqaan isaa ololaa jedhu. Waa'ee biyya keenyaallee yeroo miidiyaa keessan irratti baatan du'aayii godha. Waa'ee biyya keenyaallee kadhadha. Biyya keenyaaf akka nagaan ta'u, biyya keenyaaf akka walii galteen deebi'u in irraanfatinaan isiniin jechuu barbaada. Biyya keenyaaf nagaan akka ta'u, biyya keenyaaf wanti haaraan akka ta'u, biyya keenyaaf illee du'aayii godha. Biyya keenyaaf illee kadhadhaan isiniin jedha. Egaa waaqayyo isinaa eebbisu warri laayikii gootanii na jajjabeessaa jirtan warri maatii naaf taatanii galata guddaa na biraa qabdu. Baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaaladha. Waaqayyo isinaa eebbisuun isiniin jedha. Warri sheer naa gootanii na jajjabeessaa jirtanis galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti waaqayyo isinaa eebbisuun isiniin jedha. Ammallee sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan, maatii naaf ta'uudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Har'ammoo waan haaraa tokko qabadhee dhufee jira. Innis maalidha jechuu dandeessu. Warreen ilkaan keenya nu dhukkubu, ilkaan keenya illee kan nu jalaa diddiimatu, ilkaan keenya illee dhidhiigee kan nu cannaqu jechaadha. Waa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Innis maalidha jechuu dandeessu. Ani yeroo duraa waggaa tokkoon dura baay'ee ilkaan na dhukkuba ture. Mana hospitaalaa nan deema ture. Deemee nan buqqisiise ture. Ani eddan buqqisiises immoo ammas natti deebi'ee ture. Gaafa natti deebi'u gaafa mana kimii dhaqu waanuma mana keessatti itti fayyadamnudha kan isaan natti himanii galee eddasi fayyadamuu nan jalli qabee inni lammataa kun hin buqqaane jechuudha. Naa fayyeen isiniin jedha. Wanta qoricha irraa argadhe tokko waan inni itti fayyadame irraa fayye tokko isiniif qabadhee dhufeera. Waluma wajjiniin deemneeti ilaalla. Innis maal akka ta'e baradhaa. Laayik gochuudhaan jalli qabaa. Sheer naaf godhaa. Na jajjabeessaa maatii naaf ta'an isiniin jedha obboloota koo. Waluma wajjiniin hojii isaatti darbina. Kunoo deebi'ee dhufeen jira. Maal hojjetti har'aa asnaanii jettanii ilaaluu dandeessu. Kunoo loomii gimmaasha qopheeffadheen jira. As keessatti immoo beekingi soodaa qopheeffadheen jira. Asitti immoo kunoo ashaboo qopheeffadheen jira. Kana sadan walitti makaa. Kun sadan maaliif nama fayyadaa jechuu dandeessu. Isinitti agarsiisa. Kunoo ashaboo waanuma kunoo mana ga'u itti godhanna. Kunoo itti godhanna. Isaan booda ammas immoo beekingi soodaa itti godhanna jechaadha. Kunoo haala kanaan itti godhanna. Itti dabalachuu dandeessu isin amma sin ga'u isintu beeka. Amma ilkaan keessanii siniif ga'u amma ilkaan keessan siniif dhiqe sinii qulleessu isintu beeka. Kunoo ani kana lamatti godhadhee jira. Isarratti immoo kunoo loomii gimmaasha qopheeffadheen jira. Kunoo ittan godha argitanii akka inni ol dhufaa jiru. Hin danfaanii jechaadha. Ofuma isaatii ol danfa. Akkasuma ilkaan keessan keessatti illee wanta intinisin jalaa ta'ee wanta ilkaan keessan keessatti isin dhukkubullee aluma tokkichaan gubeetu yoo ilkaan keessan keessatti waa tokko godhateeras ta'e ilkaan keessan keessa deddeebi'ee isin dhukkuba yoo ta'e qoricha isaati kuni aluma tokkichaan gubee keessaa isin fayyisaan isiniin jedha. Ani ofii koo itti fayyadamee argeenii ani dura deemee ilkaan buqqisiifadhee ture. Lammatarratti doktoroonni kanuma mana keessatti godhii ittiin dhiqadhu keessa tursiisinaan jedhanii galee bakka isuma kana fayyadamuu jalli qabee eddan kana fayyadamuu jalli qabeetii nagaan argadhee ilkaan koos immoo baay'ee naaf addaachaa bakka na dhukkubus hin dhiisee isiniin jedha. Ilkaan keenya kanaan dhiqannee haa ilaalluun isiniin jedha. Waluma wajjiniin kunoo gara hojii isaatti darbinee jirraa argaa jirtu. Kunoo kana keessa beekingi soodaa fi ashaboo fi loomiidha. Kana walitti makee jechaadha. Kanaan ilkaan keenya hin dhiqannaa. Gaafa ilkaan keenya ittiin dhiqannu warreen ilkaan sin dhukkubu, warreen ilkaan keessan sin diddiimatu, warreen ilkaan keessan zum jedhee bakka fool kan nama jedhu jira mitiire isaafillee baay'ee faayidaa guddaa qaba. Baay'ee tokko itti fayyadamee argeera. Ilkaan baay'ee na dhukkuba ture. Amma garuu rabbiif haa galatu. Nagaan argadhee eddan kana fayyadamuu jalli qabee isinillee itti fayyadamaati ilaalan isiniin jedha. Itti fayyadamaa warreen ilkaan sin dhukkubuuf, warreen ilkaan keessan diddiimatee isin rakkisuuf
ilkaan keenya akka addaatuuf nu fayyada. Akka ilkaan keenya nu dhukkubne wanta tokko ilkaan keenya keessatti waan tokko summii waa sagaliin tiniin bakka ilkaan keenya yeroo nu dhukkubee raamma'uullee danda'a jechaadha. Ilkaan yeroo nama dhukkubu gaa hin beektu, ilkaan nama hin caccabaa. Waa baay'eetu jira. Kanaafiyyuu kun ashaboo of keessaa qabaa, loomii of keessaa qabaa, beekingi soodaa immoo hundi keessanuu beektu kanuma keekitti daballee hojjennu jechaadha. Hundeen immoo kan biizaa garaagaraa yeroo hojjettan ittiin hojjettan manuma keenya keessa waan jirudha jechaadha. Itti fayyadamaa hojjedhaati, itti fayyadamaa ilaala. Ilkaan keenyaaf baay'ee gahee guddaa kan taphatudha kuni. Kunoo haala kanaan hojjedheen jira. Walumaan itti fayyadamna, walumaan haala kamiin akkan ittiin dhiqadhu, haala kam sa'aatii ammamii akkan of keessa ilkaan koo kana keessa tursiisu anuma wajjin hordoftoota koo anuma wajjin ilaalaan isiniin jedha. Kana anamma sa'aatii tokkotti ofuma keessan tursiisa. Maaliif? Sababni isaa dura waan ilkaan koo na dhukkubaa turee fi ammallee ilkaan koo sanaaf baay'ee na fayyadaa jiraan. Maaliif? Sababni isaa akka ilkaan tokko isa dhukkubee ilkaan biraatti hin darbineef jecha ashaboo of keessaa qaba, loomii of keessaa qaba, beekingi soodaan immoo wanta qochoshee tokko hin qulqulleessa wanta ta'eef kanaaf summadheetuman keessa baay'een tursiisa. Sa'aatii tokkoof walakkaaf sa'aatii lamaffaa guyyaan tursiisu jira. Isin akkuma sa'aatii qabdanitti tursiisuu dandeessu. Itti fayyadamaa, walumaan itti fayyadamna. Na hordofaan isiniin jedhaa jaallatamoota koo. Kunoo deebi'ee dhufee waluma wajjiniin itti fayyadamna. Akkamitti akka ilkaan keenyatti keessa tursiisuu dandeenyu, akkamiin akka ittiin dhiqannu kunoo haala kanaan. Haala kanaan itti fayyadamtu, itti fayyadamaan isiniin jedha. Ilkaan keessaniif illee kunoo warri iddoo kanatti ilkaan sin dhukkubu anamma lafa kanatti na dhukkuba. Yeroo darbe buqqisiiseen ture, iddoon isa jalaa buqqisiise gara gubbaatti na darbe ture. Amma lammata gaafan deebee deemu waan mana keessaa qabu waan ammoo hojjedhee isinitti agarsiise kanadha. Han doktorri ittiin dhiqadhu jedhee naa kenne. Isumaan an dhiqachuu jalqabee amma garuu rabbiif haa galatu. Kunoo nagaan qabaa. Egaa warri dhukkuba ilkaanii beektan baay'een keessan jirtu. Baay'ee itti fayyadamee baay'ee na fayyadeera. Isinillee itti fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee tursiistuuni keessa. Anamma kunoo argaa jiraattanii baay'ee sirratti dubbachuu waan hin dandeenyeef xiqquma xiqqoon haasa'aa jira. Baay'ee na gubaa jira keessaati jechaadha. Keessatti galshee waan hin jiru jechaadha. As keessa waan hin hidhee jiru. So baay'ee nama guba loomii qabaa, ashaboo qaba waanta ta'eef keessatti summii wanta garaagaraa ilkaan keenya keessatti nu wantanii jedheef baay'ee nu fayyada. Ilkaan keenyaaf baay'ee nu fayyadaan isiniin jedha. Loomii fi ashaboo fi beekingi soodaan waan baay'eedhaaf nu fayyada. Ilkaan keenyallee egaa wantanii jedheef nu fayyada. Ilkaan keenya akka ittiin qulqulleeffannu, ilkaan keenya akka addaatu, dhukkuba ilkaanirraallee nu fayyisaan isiniin jedha. Ani dhukkuba ilkaanirraallee kanumaan an fayyee isiniin jechuu barbaada. Dura garuu wacii baay'ee baaseera ture ilkaan kanatti. Garuu amma isa lammatanatti deebi'e kana wacii tokko too hin baasinan manuma keessatti fayyadamee kunoo irraa fayyeen isiniin jedha. Isinillee itti fayyadamaa. Baay'ee na gubaa jira ilkaan keessi jechaadha. Ashaboo qaba loomii waan qabuufi walumatti deebiname. Kunoo ilkaan koo qulqulleeffadhee, kunoo ilkaan koo maal akka fakkaatu argaa jirtu, kunoo akkamitti akka addaatu hin argitu. Wanta keessa ilkaan keenyatti qoshoshellee dhiqee nu qulqulleessaa. Maaliif? Ashaboo of keessaa qaba, loomii of keessaa qaba, beekingi soodaa ammoo hundumti keessan beektu mana keessatti maal akka ittiin hojjennu, maal akka qulqulleessu, maal nyaataaf maal akka godhu hundumti keessan hin beektu. Itti fayyadamaa ilaalaa isiniin jedha. Ilkaan nu dhukkube jettanii mana hospitaalaatti deemurraa isuma mana keessan keessa jiru hojjettanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Kunoo anammaa eddan ittiin dhiqachuu jalqabee baay'ee tuttureera. Kunoo ilkaan koo amma kanarra ga'ee jira. Inni dhukkubuus immoo dhaabeera. Galata Waaqayyoo. Isinis itti fayyadamaa. Daawwaa baay'ee nu fayyadudha. Manna kiimiillee
ashaboo fi loomii fi beekingi baawudariin dhiqadhu beekingi soodaan dhiqadhu isiniin jedhu rakkoon qabu akkasuma beekingi baawudarii illee yoo itti dabaltanii hundumti keessan beektu shamarran gola arabaa keessa jirtan gola arabaa keessa guuteetu jira. Maaliif keekiin ittiin hojjetamaa nyaanni ittiin hojjetamaa kun yoo waan tokko dhiqaan illee gurraacha ittiin dhiqamaa jechaadha. Ilkaan keenya keessallee akkasuma dhiqee nuuf qulqulleessa jechaadha. Itti fayyadamaa obboloota koo baay'een isin jaaladha. Share like naa godhaa maatii naaf ta'aa na jajjabeessaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa bye bye.